yooyyaa ashama harka fuune jirra jirtu hordoftoota jabbootu warri jabbootu subscribe godhin subscribe godhaan affeerraa keenya garanu lalata ijini mani onenu holata yeroo baay'ee kun waa'ee YouTube kun waa'ee dhimma ofii haasaa jira garuu har'a dhimmi nu haasa'uuf deemnu dhimma lammii Oromoo kan biyya keessatti dhumaa jiru keessattuu Horroo Guduruu Wallaggaan keessatti dhumaa jiru sagalee ta'uuf dirqama ta'ee kan dhufedha. Uummata Wallaggaa kana yeroo baay'ee miidhaan gurguddaan irra gahuun beekamaadha. bara meeqa baraan iyyine Wallagga dhumaa jirti, Horroo Guduruu dhumaa jirti, Dambidoolloon dhumaa jirti. Yeroo baay'ee waa'ee kanarraa dubbataa turuun keenya yaadamatama. Inni har'aa kun dirqamee kan gadi nu baase yoo ta'u baay'ee aariifis dhimma addaa keessa nu galchee miira addaa keessa nu galchee kan gara miidiyaa kanaa nu fide waa'ee Wallaggaa kana ilaalchisee waa'ee Wallaggaa maali yoo jenne fudhannee laalle sababni isaan qofa irratti xiyyeeffatanii dhumaatii garagaraa wallahi yaa dhiiroo dubartii ulfaata harkummaa si dha'u harka akka yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii wallahi billahi dhugaani baay'ee tokko natti dhagame isin akka isinitti fakkaatu isintu beeka garuu waa'een dubartii ulfaa kun yeroo baay'ee irra deddeebi'ee lixa Wallaggaa kanatti hedduminaan dubartii miidhaa jiran ibiddatti qabaa jiran waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Kan akka mataa kiyyaatti waan baay'ee sammuu keessatti rakkoo guddaa natti ta'edha. Warri Wallaggaa kun maaliif itti xiyyeeffatame ka jedhuuf warri Wallaggaa shaneedha, ABO'dha, ABO nyaata geessitanii akka madda achirraa nu dhaqqabee akka bakka hundatti social media irra deemaa jirutti shanee nyaachifta, shanee obaafta, shanee jiraachisaa jirta ka jedhu sababeeffachuun uummata Wallaggaa irratti rakkoo gurguddaa fidaa jiranii. Rakkoon kun osoo Wallaggaan qofa hin taane isin biras ga'uuf ka deemu beekamaadha. Wallagga qofa miti haa ta'u, Wallagga mata duree haa ta'u, Wallaggaa yeroo baay'ee itti xiyyeeffatanii ajjeecha yookaan lafarraa duguuna jedhanii uummata nagaa wanni shanee jedhamu tokko achi keessa hin jiru. Wallahi wanni shanee jedhamu tokko illee hin jiru. Garuu wanni isaan barbaadan isintu nyaachisee, isintu obaasee, isintu nurratti goobse, isintu isin keessa jiraatanii achiin waraanaa jiran, isinis shanee wajji jirta jedhanii kan isaan xuruuraa jiranidha malee kun dhimma dhimma sababa Oromoo duguuguu barbaadanidha malee dhimma biraatii miti jechuudha. Kana itti dirqamtanii beekuu qabdan. Artistoonni Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo akkasuma aktiivistiin Oromoota hundi keessanuu gadi baatanii waa'ee Wallaggaa kana irratti deebii hin kennitan taanan wanni amma booda isin qabsaa'ota Oromooti jennee isin abdannu hin jiru jechuudha. Ammas danda'amu waa'ee kanarratti koongirestiin federaalawaa Oromoo kan ta'e kan Dr. Maraaraan durfamu akkasuma kan qabsaa'ota Oromoo hundaan durfamu yoo gadi bahee waa'ee kana hin dubbanne ta'e maaliree wanti bakka bu'aa Oromooti jedhamee beekamuun kuni dirqamaa jechuun warri social media fayyadamtan hundi keessanuu waa'ee kana gabbaatanii dhimmi kun isinitti dhagama. Harmeen tun harmeen ulfaan yookaan daa'ima garaa keessaa soo qabdu akkana taate tun isinitti hoo maal akka isinitti fakkaattu naaf hin galle. Harmee jechuun maal jechuudha? Namni waa'ee harmee wallaalee hin jiru. Yeroo baay'ee
waa'ee harmee dubbataa jira xiqqaan wallaalaan beekan bareedan fokkataa waa'ee haadha irraa dubbataa jira garuu yoo akka haadhatee sanitti fudhattan fakkeenya mee viidiyoo xiqqoo takka daawwannee walitti dachaana hanga viidiyoo kana daawwannutti nafaana turaan affeerra kiyya. Garaan nu laalata ijjiin mani onneen nu hollata maasii kadhanne diriirummaan keenya maaliif badoo goota. Garaan nu laalata ijjiin mani onneen nu hollata. Okay, video kana daawwattan jedhee yaada. Viidiyichi waa'ee dhugaa rabbii hooma jirtudha. Viidiyichi akkuma jiru akkuma viidiyoo irratti jiru kana Oromoo irratti waan ta'edha jechuudha. Jalqaba irratti ani viidiyoo kana yeroo argu waa'ee Raayyaa Abbaa Mancaa maxxansee baay'ee tokkoon aare. Baay'ee tokkoon ofittis gadde dhalachuufis jiraachuufis yaada kiyya ka fuuldura qabus baay'ee itti sodaadhe jechuudha. Maaliif itti sodaatte yoo jettan jireenyi yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti haa ta'u biyyuma kam keessattuu haa ta'u wal faallaadha jira. Siyaasaa Oromoo kana ni haasofna yookaan deebii itti kenna yoo jette baay'ee si tuffachiisa jechuudha. Okay, galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti dachanutti dhiifama wajjin viidiyoo guyyaa irraatiin nagachi. Garaan nu laalata ijjiin mani onneen nu hollata maasii kadhanne diriirummaan keenya maaliif badoo goota. Garaan nu laalata ijjiin mani onneen nu hollata maasii kadhanne diriirummaan keenya maaliif badoo goota. Kamtaane akkas taane Oromoo garaan nu laalata ijjiin mani onneen nu hollata. Bona nuuf darba jennaan ongeen lafaan nu dha'e ganna nuuf darba jennaan dhoqqeen mataa nu ga'e tokkummaa laamshessinee waliif yaaduu awwaallee amma geenyu irraanfannee akka taanus wallaallee. Gidiraa daangaa darbe tuffiif roorroo alagaa dhumaatii qote bulaa du'a uummata nagaa nagalchaa jettee taatee garaan nu laalata boor mana kees gubuuf jira kan haadhoo keef hin taane irraan eeggatu.